السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عافينا جتني كدو كان سببا كوفان نتجرتوف فيديو توكو دلقا دانجرو كسم لا يبير اللي بدي جرا حتى أقولوا هر وابلس كينيا عبد الرقاصة والكبته نمون توكو أسان سنرا واجد شود أبربادا إن جل كبا بلس كينيا عبدين دوغونغور توسا أبولوتا سا مسلمان رافته وان كان ديفا ما قافته جرا dhiira mataa jabaa kan akkasiiti kan hin beekne jechuudha. Inni jalqabaa wanti aadaa nutti godhatamuudhaa qabu nam tokko amantii ofii keessaatti waa dogoggoree jennaan namumti amantii sana keessa jiru waan kun sirrii miti jedheetti dubbachuun dirqama jechuudha. Warra kiristaanotaa asumaallee waan kana osoo nurraa baratan isiniin jechuudha barbaada. Sababiin isaas guyyaa meeqa yeroo isin keessaa namoonni dogongoran inuma jabeessitan malee takka namni dogongora isaa itti mee tokko hin jiru jechuudha. Kanammoo dogongora nama keessa jiru of keessaa sirreessuun dhiirummaadha, dhugummaadha. Kana malee waan hin taane irratti wal deeggaruun sirriidhaa miti. Asumaan obboleessa keenya Abdii Raggaasaa galatoomiisiin jedha gorsa obboleewwan kee musliimaa dhageessee waan sana kaasuu keetiif. Itti aansuudhaan garuu namoonni waa'ee isaatti wal qabattee ijoolleen aktiivistii taraa dhumti waa'ee siyaasaa iyyaa oltuu dhuftee waan hin beekne keessa harka borciitu yeroo laalu baay'ee na ajaa'ibsiise. Inni jalqabaa gaafa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsan rabbiin gaafa arrabsamu qur'aanni gaafa ciramu takkaa guyyaa tokko harfii feesbuukii isaanii irrattis ta'e viidiyoodhaan takkaa tiiktook irratti namoonni waa dubbataniif waraabaniidhaan beekne har'a kaanii Abdii Raggaasaa waa dubbate jennaan warri kasaaranii namni jalaa waa qabuudhaa dide karaa Abdii Raggaasaa fammasuu barbaadani. Maaliif jennaan ጓደኛና ጥፊ ተንጠራርቶ ይመቻል jecha amarri kaballaa fi hiriyaan hiixatanii namatti toltii jedha amarri. Kanaafu nama isaanii olitti yoo hiixatan malee tiiktookiin isaanii feesbuukiin isaanii ilaalamu waan taateef abdiin isaan caala isatti harka ol hiixatu jechuudha. Taraa nama kan nuti jaran beekne kan warri kaanillee jaran beekne garuu waan amantaa biraadhaaf yaadan fakkaatanii dhufanii gaafa dubbatu gaafa nabiyyiin keessa arrabsaman eessa turtani gaafa quraanni cirame eessa turte gaafa Allahn arrabsamaa jiru eessa turte si galee. Kanaafu har'a dhuftee lakki amantii namaa Abdii Raggaasaa ምናምን ruubii Abdii Raggaasaan geessu amantii kana keessaa beera baqqa'an alhamdulillahi rabbil alamin kan akka keessanii faayidaa kan hin qabne galabaa baga rabbiin nu keessaa baasee islaamummaa qulqulluu nu hambise ganaa warraaf illee kan akka keessan karaa nagaa isiniif haa ta'u deemaa isiniin jenna. Isin as keessa teessanii islaamummaa xiqqeessisuuf arrabsiisuu malee wanti isin faayidaa tokko fiddan tokko hin jiru. Guyyaa tokko dubbattanii amantaa islaamaa hin fayyadne guyyaa tokko barreessitanii ofiifillee amantaa keessanii faayidaa tokko hin fidne. Kanaafuu kan akka keessanii cal jedhitaa yoo nu keessaa deeme aara galfanne malee wanti nuti jennu tokko hin jiru. Karaa nagaa isiniif haa ta'u nagaan deema ilma namaatiif sagaduu fi ilma namaa gabbaru turtii bareedaa isiniif haa taatu isiniin jenna malee wanti biraa wanti jennu tokko hin jiru. Maaliif jennaan Abdii Raggaasaa kan akka keessan digdamni yoo dhufe illee akka isaa yookiin bakka isaa nu bu'uu nuuf hin danda'u. Abdii Raggaasaa akka islaamummaatti dhufe namoota baay'ee islaamummaa fide daawwaa hedduudhaa gochaa jira. Miizaana baay'ee nama kaasu jechuudha Abdii Raggaasaa. Abdii Raggaasaa nama qoosaa isintiin fakkaatin ati garuu idimee kee likkii islaamummaa keessa teesse tisiisa tokko islaamummaa akka isheen bartuun goone tole ofii keeyyuu ofii fayyadne ofii keeyyuu islaamummaan barre unkaan orma islaamummaa barsiisuu mititi. Sanaafu baga deemtanii uffin lakum baga deemtanii alhamdulillah karaa nagaa isiniif haa taatu kan akka keessanii yoo keessaa ba'e islaama qulqulluu islaama nagaa hafti jechuudha. Saniifu silmaayyuu isin poolitikaa borcuudha waan taataniif poolitikaa keessatti deebi'a. Amantaan garuu poolitikaa miti. Ammas amantaa irratti poolitikaa taphachuudhaa dhuftanii malee isin dhuguma ilma namaatiif sagaduudhaaf miti. Ammas amantaa irratti poolitikaa taphachuu fooloo keessan guddifachuuf malee waa biraadhaaf miti. Kanaafuu baga deemtan nagaadhaan deema. Ammallee kan akka kee hin jijjiiru tokko lama sadii afur warri hafan hin jiru yoo dhufan ahlan wa sahlan baga nagaan deemtanii karaa nagaa isiniif haa ta'u jennee barree keenya bannee jara gaggeessinaa jechuudha. Inni amantii dhugaa isaaf galee amantii dhugaadhaaf hojjechuu dhufu immoo marhaba jennee isaaniin qeeballee irratti hojjetu jechuudha. Kanaafuu baga nagaadhaan deemtanii nagaadhaan achuma keessa turaa isiniin jenna turtii gaarii isiniif haa ta'u. Akkasi nama faayidaa tokko hin qabnee fi nama ofis maatis biyya sin fayyadne amantaa isaas hin fayyadne nu keessaa bahu duruu maqaa nu balleessisaa jirtani waan hin taane gootanii waan hin taane hojjettanii waan hin taane qaanfii safuu gootaniiti maal gochaa jirtu amantaa keenyas arrabsiisaa jirtu. Nuun garuu ammoo siyaasa jennee maal nu dhibe jennee dhiisne warra siyaasaa malee silaa islaamummaatti warri kuwannaan jennu waan akkasii nuuf dhiisaa. Abdii Raggaasaa balleesse hin balleessine nuti warra islaamummaa irratti hojjetuuf dhiisaa. Isin ta'a siyaasuma keessan haasawaa. Ma eggee hidhamtee baateeti siyaasni isiniif ta'uu dide
asbaatanii kan dhuftanii haasoftanii sin waa'ee amantaa irratti achi likkii si gashanime ammallee likkiitti galta waan taateef achuma taa'iti ilma namaatiif ati achumatti taa'i kanatu sirraa bareeda kana sirraa bareeda bakka faayidaa hin qabne bakka namaaf hin fayyadne bakka wacaa fi caffaraa qofa yoo teesse lubbuu kee gammachiista waan taateef achuma nagaan turi isiniin jenna warri akka isaallee hin jirtu tokko tokkoon yoo deemtan karaa nagaa isiniif haa ta'u hin jennu dirqisiisnee isin hin baafnu gaafa isin deemtan immoo isin shanyaana isiniin jedha turtii gaarii isiniif haa ta'u abdii ammallee rabbiin subhaanahu wa ta'ala irratti si haa jabeessu jabaadhu bakka gaatee fi ammallee bakka geessu rabbiin si haa geessu isin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. namni tokko tokko akhlaaqa ittiin nama islaamummaa keessatti qabanii fi akkaataa ittiin islaamummaatti waaman nu barsiisuufaa kan barbaadutu jira. Inumaayyuu immoo gocha ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam a'raabiyyoota waliin godhan achas akka hadiisaatti akka daliilaatti nama fudhatutu jira. Hunduu bakka qabdi. Ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alaihi a'raabiyyi jechuun humtuu maali? A'raabiyyi yeroo sana nabiyyi kan hin beekne kabaja namaallee kan hin qabne waa'ee amantii sana hubannoo hin qabne ergamaa rabbiillee nabiyyummaa isaa warra hin fudhanne turani. Tole warra akkasiisan akkamitti akka islaamummaatti waaman akkamitti akka achas qaban hin beekna nutu waggaa meeqa irratti hojjetaadhaa jirra. Tole namichi a'raabiyyiin dhufee fidi waan qabdu jedhee gaafateeni kuno har'a fidi waan qabdan fidaadhu qabnu kenninaaf qabnu immoo deemi jennaani walitti nufu inni kun amantii keessaan baa jennaan karaan dugdan daaqqoo sifaa taatu yoo waan kana caalu argatte jenneen innaa gajara fudhanneetti kaana moo mandiila fudhannee boo'uu qabna duuba isaa deemnee naxalaa furratti baafannee boonyu mana boo'ichaa goonu mana keenya nama otuu dhugaa beeku Allahan dhugaan ka gabbaramu isa malee kan jirre nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaa ka beeku Qur'aanni dustuura muslimootaa addunyaa kanaa fi akkasuma ilma namaa hundaafu dustuura akka ta'e otoo beeku nama keessaa deemi nagaattennaan malee damoota tokko irraa cikunnuufi moo isa gabbarree taa'i jennuuni nama nan deema jedhe qabdee keessullee siif hin taa'u. Saniifuu deeme dugdan daaqqoo siif haa ta'u waan caalu argatte gaafa dhabdatu hin deebita. Kana dubbiin. Kun immoo eenyumaafillee eenyumtillee boru waan akkasii nan dalaga jedha namni islaamaa kamuu barumsa isaaf haa ta'u. Nama otoo beekuu nan deema jedhe namni faana bo'u tokko hin jiru. Nama hin beekne yoo ta'edha si boosisa. Nama dhugaa hin hubanne osoo ta'eeti lubbuunsaa si azzansiisa. Nama gowwomsamee namni kottu jedhee daawwaatti godhee goomsee too fuudheeti. Boolla wajjin seenaa jirra har'a isinii miti kan nutti musan. Tole ammoo nama otoo beekuutii nan deema jedhee deemi jennaan har'allee jechuudha. Saniifuu akkaataa itti daawwaa namaa godhanii fi akkaataa nama islaamummaa keessatti gadhaaban nutti nimina nutuu hin beekna. Yoommoo inni deeme kun isin gaddisiise wanti isin gochuu qabdan viidiyoo waraaboo osoo hin taane nama isin harkaa deeme kana akka daawwaa godhaafiti akhlaaqa bareedaa isa nuti isinitti agarsiisaati karaa dhugaa otoo beektuu keessaa deemte kanatti deebi jedhaa deebifadhaa. Khalaas islaamummaan isaa eenyumtu yoo dhufe nu gammachiisa hin deemamoo jennaan haa deemu garuu deemuunsaa dhufuunsaas islaamummaa akka hin fayyadneef akka hin miine akka beektan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.